oduu amme Itiyoon markaba guddaa Jibuutirraa gara Finfinnee imalchiisaa jiraachuu daandiirra suuraan agarsiifame. Kun kateef gaa Itiyoon humna jechuudha galaanaatis akka leenjiftee qopheessaa jirtu isinii gabaasaa turre. Markaboota gurguddaadhaas gara Chaayinaarraa gara Jibuutii fiduudhaan Jibuutirraa Finfinneetti walitti qabdeeti karaa bishaan Asab achi gallakkisuu deemti fakkaatti. Baara Asab kanatti baarri Asab keenya jechaa falmachaa jiranii akkasuma jechuudha. Kaayyoon karoorri jechuudha Dooktar Abiyyiin gara biyyoota Awurooppaa kana imalee jechuudha marii taayisaa jiruus zamana kana waa'ee ulaa galaanaa irratti. Kanammoo hooggantoonni biyyaa qondaaltonnis baay'een dubbachaa jiranii Isaayyaasis wanti mufachiisee akka jechuudha Oromoon jechuudha biyya Itiyoo waan jaamaa balleessaa jirti uummanni kuush kun jechuudhaan gocha hin fakkaanne jechuudha walabummaa guyyaa jechuudha yaadannoo yookaan bilisummaa isaanii jechuudha waggaa 34 irratti taasiseen uummata Oromoo qe'e. Kun ammoo sababa jechuudha Abiyyiin duraan erga amartii itti kaate amartii fuudhuudhaaf ati naaf hin taane jee hiikee eegasii jechuudha wal dhabdeen gaafsan irraa kaate hammaachuudhaan Dooktar Abiyyiin ammoo ulaa galaanaatis akka argatuuf tattaaffii godhaa jiru sochii itti jiru hordofee TPLFis gama isaa galfatee achiin akka baararraa jechuudha meeshaa naqatan godhaa jiru. Ammas Oromoo waan jama saba Oromoo irratti xiyyeeffatee jira Isaayyaas. Kanaaf ammoo hawaasni Oromoo jechuudha waloodhaan caayaa takka irratti duula pirezidaantiin Isaayyaas afaan carqee kun jechuudha Oromoo irratti eegale kana qolachuudhaaf gama hundaan miidiyaarraanis ta'ee haa jiran. Kun baay'ee nama gammachiisa. Hawaasni dura dhaabbatee jechuudha sirni kamuu kan biyya bulchu waan kana sirriitti hubachuu waan qabdaniif hoogganaa yoo Oromoo ta'es miseensi isaa Oromoo qofa miti. Gartee miti hoogganaan federaalaa Oromoo ta'eef hanga jechuudha godina irraa federaala irraa qabe hanga jechuudha godinaan aanaadhaan araddatti kan bulchaa jiru kutaa Itiyoo guutuu Oromoo miti. Kanaaf jechuudha sabaa sablammoota guutuu waliin miseensa ta'ee namoota isaa waan amanamee fi waliif amanamoo ta'aniin biyya bulchaa jiran. Siyaasaan yeroo hunda akkatti hawaasaa galuu qabdu kana sila hedduu warra jechuudha baha kana Soomaalota kanaas ta'e warra kibbaa ammaan tana olola jechuudha Oromoo irratti oofaa jiru kunis isaan saba guddaa Oromoo kana irratti jechuudha xiyyeeffataniiti malee yaani paartii miti. Osoo paartii irratti xiyyeeffatanii paartiin tan biyya bulchitu gartee miti miseensa jechuudha saba hunda keessaa walitti qabatteeti namoota isaa amanamoo ta'een biyya hoogganti biyya bulchaa jirti. Kanammoo paartiin akka qoftus beekanii wanna ta'uudha malee duula jechuudha Oromoo jechuudha gocha hin taaneen jechoota hin taaneen tuquu fi waan hin taanetti fudhatanii arrabsuun kanammoo kun jibbaa Oromummaarraa qabanii kanammoo Oromoon addunyaanis ni beekte akka isaan gaarummaa fi hammattuu taatee Oromoonis tokkummaan waloodhaan gartee itti waltajjiidha akkasitti kaatee dura dhaabbachuudha qabdi akkuma itti hirtoonatti itti fufuudha qabdi jenna. Hamaan keenya tokko tokko jechuudha kan diinaaf jechuudha diina jala maxxanee jechuudha diinni harka isaatiin dhiyya qabachaa jirus ni jira. Kanammoo sossobneetumas deeffachuutu irra nuuf gaariidha. Kanatti aansuudhaan Mustafee Umar pirezidaantiin naannoo Jijjigaa waa'ee jechuudha hidhaadhaa bahuu pirezidaantii Jijjigaa duraanii Abdii Ileetiin wal qabatee haasoo kaleessa taasiseen Abdii Ilee sababa keenyaa nuutu jechuudha tattaaffii gooneen hidharraa baasee jechuudhaan dubbateeti jira. Kanatti aansuudhaan paartiin Kaafaahoo Jawaar jechuudha miseensa isaanii kan ta'e of keessaa baasuu beeksiftee jirti. Akka jechuudha miidiyaa kanarra deemaa jirutti waraqaan waajjira jechuudha Kaafaahoo Finfinneerraa ba'ee Jawaar seera paartichaa cabsee jechuudhaan nagayaan gaggeessuu erga maxxansa miidiyaa hawaasa irratti ijoo ta'ee deemaa jirti. Ammoo keessoodhaan inboksiidhaan waraqaan natti argamtee nageesseeti jirti. Kun dhugamoo sirriidha gaa kun waajjira akkuma footoo gartan kanatti maxxansu agarsiisaa jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan baankiin Oromiyaa tajaajila liqii dijitaalaa milkii jedhamu kan wabii tokko malee liqii liqeessuu danda'u hojiirra oolchuu beeksiseeti jira. Kanatti aansuudhaan godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Ballotti holqa ulaa 59 qabu jechuudhaan amma miidiyaa irra oofamaa jiru holqa akkaan ajaa'ibsiisaa ta'ee fi akka addunyaatti sadarkaa tokkoffarra jiru faranjoonnis daawwiidhaaf dhaquudhaan miidiyaa irra facaasuudhaan ijoo dubbii godhaati jiran. Kanammoo akkasuma biiroon tuuristiimii Oromiyaatis dhaqxee hojiirra akka jechuudha misoomsitu asumaan gaafanna dhugumatti jechuudha qabeenya uumamaa kan jechuudha akka addunyaatti akka Afrikaatti
ol nu kaasu jechuudha Afrikaa guutuu ol qabu osoo qabanii jechuudha bira ta'anii jechuudha abjootu yookaan dheebochuun beeksisuu dhabuun addunyatti jechuudha mul'isuu dhabuun waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati namallee jechuudha salphisaati. Kanaaf biiroon turistii Oromiyaa akka haalaan jechuudha irratti hojjechuudha qabdii misooma jechuudha irra misoomsuu mootummaanis holqa kanaa misoomsuudha qaba. Namni hundi dhaqee daawwachuudha qaba. Anarraa dhaqeetiin daawwadha inshaallah. Kanatti aansuudhaan jiddumaan oduu gammachiisaan gurra isin buusa majalisni Oromiyaa masgida dheengadda bunnoo baddelletti qaamni farra nageenyaa ta'e kan diinota jechuudha jibbaa islaamummaa qaban magaalaa baddelletti gubaniif deeggarsa ijaarsa masgidaa birrii miliyeena tokko waada galaniiti jiran hanga ammatti jechuudha deeggarsi biyyoota garaagararraa jechuudha ijaarsa masgidaa saniitiif godhamaa jiruusi gara miliyeena afuritti ol shallagameeti jira jechuudha kana hanga ammaa walitti qabame maasha Allah Allahu akbar hawaasni keenya hedduu nama gammachiisa akkanatti jechuudha garteemi xiiqiin dammarrame ho'itiin kana jechuudha hojiin agarsiisudha ammas majalisa Oromiyaatiin akkuma jechuudha deeggarsa miliyeena tokko waada galeetti amma wanni jechuudha barbaachisaan caalatti jechuudha qaama gochoota kana raawwate jala deemtanii jechuudha akka qaamonni biraa ganaafillee jechuudha islaamummaa irratti waan hin taane dalayni akka kunillee jechuudha miirri biraa kakaasee jechuudha gochoota akkana bakka biratti hin babal'ifne tarkaanfii gahaa irra fudhadhaan dhaamsa keenya asumaan majalisa Oromiyaatii fi majalisa federaalaatis dhimma islaama hunda dabarsuu barbaanna isinuuni beektanii nuti akkuma wallaalaa keenyaatiin jennaa jechuudha. Oduun biyya keessaa qabanne kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Hoogganaan garee Hamaas ajajaan mujaahidoota Muhammad Sinwaar Aleellaa Israa'eliin wareegamee oduuleen jettu gabaafamaatii jirti. Ta'uus goonni ni shahiide goonni tokko du'u goota humaatu irraa duubaan dhalata kan jechuudha. Kaayyoo goonni kun irratti wareegame galmaan ga'uuf jechuudha qabsoo tana itti fufsiisu humaatamaatu kan bilchaate jechuudha. Akkanatti tarree seenee qabsoo tana gaggeessuudhaaf itti fufsiisuudhaan galmaan ga'uuf itti jiru hedduutu jira. Kanaaf yeroo baay'eetti gaa Israa'el hoogganaa garee Hamaas jechuudha amma Sinwaar kana ajjeefne jechuudhaan yeroo takka lamarra gabaasaa turte amma immoo jechuudha miidiyaaleen hedduun akka gabaasaa jirutti Muhammad Sinwaar jechuudha ajajaa mujaahidoota wareegamee Aleellaa Israa'eliin wareegamee oduun jettu bahaati jirti. Ta'us goonni ni shahiidee karaa rabbi irra shahiidee iree shahidummaa keessatti rabbi haa galmeessu gootota humaatamaatu irraa duubaan jira. Rabbi galmaan haa geessisu gootota duubaan jiru kana warra kaayyoo gootonni kun irratti wareegamee galmaan ga'u isaan haa godhu uummata Falastiinis rabbi bilisa haa baasu namuu du'aayii godhaaf asumaan isiniin jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan xayyaarri Moortaaniyaa irraa hujjaajota fuudhee namoota 200 ol fe'ee gara jechuudha Suudii imaluuf osoo balali'aa jiru galaana diimaa keessatti kufee namoota 200 ol jechuudha hundi dhumanii jechuudha miidiyaan kaleessa sobaan gabaasaa ture amma immoo hundi isaaniitu akka balaan takkallee jechuudha miidhaan takkallee irra hin geenye akka hin du'in miidiyaan biyyattii gabaasaati jira. Kun baay'ee waan nama gammachiisu baga rabbi lubbuu isaanii baase. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun irraa qabanne kana fakkaata. Kan biraatiin hangol deemnutti sheer duwwaa tuquudhaan facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeete oduulee haaraa fi oduulee dhugaatan qabatamaa qofaan jechuudha isin biraan ga'e akkuma isinuu na hordofaa turtan hordoftoonni ni beektanii warroonni immoo haareen amma jechuudha gama chaanaala kanaa dhuftan mallattoo gurraatti argame erga jirtu tuquudhaan sabskiraayib godhaadha. Ammoo gizee tartaqa gootan ganaa jechuudha liinkiidhaan seenaa kanaan seenaan isin barbaachisu kallattii jechuudha oduuleen haareen gizeen guyyaa guyyaan galgala isin biraan ga'u galla keessatti kallattumaan akka risaalatti isin dhuftu mobaayila irratti gaduma tuutanii seentaniiti dhageeffattanii oduulee addunyaa guyyaa itti ooltu guyyaa guyyaan galgalaan isin bira geessifnaa. Kana galatoomaa hirmaanaa akkasiin hedduu namatti tola. Ammoo sabskiraayib godhuu qofa hin dagatinaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.